Yooyaa jennee harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii kaasuu shoo akkam jirtani? Nagaa jirtanii? Nageenyi badhaadha akkamii? Nutis nagaa jirra isinis baga nagaa fayyaa taatan yeroo isaa kana nagaadhaan eeddan isin jechuun jaaladha akkam jirtu? Akkasuma immoo warroonni viidiyoo kee ilaaltanii sheer kompiliit viitii naa gochaa jirtanillee guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechaa isin jaalanna. Har'allee immoo viidiyoo guddoo osoo hin taane wannuma xiqqoo yaa'u wannuma isinitti bohaartanii wannuma xixiqqoo wannuma tokko tokko isiniif hojjechuufan akka carraa ta'ee gadi ba'ee wantuma ija keessaniin argitan wanta sobaa hin qabne wanta dabalaa hin qabne wanna qilleensa irratti haasamuu hin qabne wanna hoo dhuftanis nu biraa dhabuu hin dandeenye jechuudha. Nuti hojiin keenya hojiin baay'een hojiin nuti hojjennu hojii dhugaa irratti hundaa'edha. Kan rabbillee jaalatu kan laftillee jaalatu hojii sobaa boru galmaan nama hin ga'u waan ta'eef wanni hundi immoo akka humna ofiitti deema waan ta'eef kanaaf nuti warroonni viidiyoo keessan naannoon ati amma bakkeeti jireenya keetii eessaa bakkeeti viidiyoo waraabde kun immoo maal jedhama naannoo kam jiraattu warri jettanii yeroo baay'ee himaan ture. Nuti magaalaa godinaa Arsii magaalaa Asaallaati bakki viidiyoo kaleecha isin waraabee naannuma iddoo jireenya mana kootiiti jechuudha. Baadiyaan iddoo dhaloota kootii naannoo kana miti yaa'u gara biraati. Iddoo jireenyatiif immoo haala yaa'u ilmi namaa hin dhalata malee bakka itti jiraatu rabbitu nama jiraachisa waan ta'eef bakka itti jiraatu rabbitu beeka. Waaqni immoo ofee iddoo wayii si fidaa biddeen bootaa baay'ee si geecha waan ta'eef kanaaf nuti jireenyaan kan jiraannu magaalaa kanaadha. Warri kaleecha viidiyoo irratti na gaafattaniif jechuudha fi magaalaa Asallaati. Naannofni footoo isin kaasee yookaan immoo viidiyoo isin waraabe sunis magaaluma Asallaati naannaa cinaa magaalaa jechuudha. Bakka jechuun magaalaa walqixxee magaalaa handhuura magaalaa keessa sadii hin taane yaa handhuurri magaalaa keessa immoo yeroo ammaa kana xiqqoo baay'ee rakkisaa ta'aa jira. Maalidhaa fi koonidariidhaan waan adda addaatiin diddiigamaa jira waan ta'eef cinaa irratti immoo naannaa jidduu keessatti ittoo jiraatte immoo karaan baay'ee waan isitu kun jiru. Koonidariin masqaliyaa karaa guddaa karaa Aqwaaraacii irra yoo jiraatte koonidariin meetira 50 waan ta'eef baay'ee nama miidha waan ta'eef iddoo nama footoo isin waraabaa jiru kun immoo lafti kun jechuudha. Lafti kun magaaluma Asallaa ta'ee naannoon kun naannoo Aarduu jedhama. Namoonni beektan beekuu dandeessu. Naannoo Aarduu jedhama. Amma munti isin argitan kun isa badaa jirudha. Maaliif manatti isa raawwatamaa isa manaan dhumaa jirudha. Barzaafiiwwan kun amma as keessas gurguramaa jira. Magaalaan immoo kun qorqoorroon argitan manni kun kan ijaarame gara fuulduraa kanaatitti manneen baay'eetu ijaarame. Inni kun immoo laffeen jirudha. Fakkeenyaaf warri lafa bitachuu barbaadan namni humna ofiitiin bula waan ta'eef akka humna ofiitti bula. Laffeen amma argitan kun keessaa lafti abbaa irra caalaa bal'inaan isinitti agarsiisaa jiru kuni jechuudha. Kan amma iddoon kuni gibbiin kuni keessi hin gurgurama. Kaaree 200 lafa waldaati miti. Kaartaa ayyir kaartaa qaba. Kaartaa ayyir kaartaan kun maqaa abbichaa handhuuraa lafaatirraa jijjiiramee namicha abbaa lafa kanaa harka jirti jechuudha. Kaartaan isaa jechuudha. Namichi bitachuu barbaadu immoo maqaa isa kee namicha kanarraa jijjiirratte jechuudha. Namicha kaartaa ayyir kaartaa harka qabu kanarraa waagaan isaatillee waagaa baay'ee bareedduu ta'edha. Kan nama miidhu miti. Akka laffeen waldaa matoo ammistiidhaan kennamee miliyoona 1,800,900 waamamu miti. Gatiin ishee xiqqoo taati. Naannoo birrii tura kase maal gochuu hin dandeenye waan ta'eef birrii waa fuudhuu hin dandeenye irratti maqaadhaaf guddaadha. Naannoo qarshii 500,000ti. 500,000 akka 480 naannaa kana lafeen gurguramaa jirudha. Wanti ija keessaniin argitan kun jechuudha. Kun qorqoorroo fuuldura keessanitti mul'ata hin argaattu. Isaan kunis manni gurafame kunis warroodhuma bitee keessa jiraachaa jirudha. Kanaaf warroonni barbaadan gara keessattiin as na dubbisuu dandeessu. Immoo viidiyoodhaanis yookaan immoo imoodhaanis teelegiraamiidhaanis karaa barbaadanii na dubbistanii wajjin haasa'uu hin dandeenya. Namoonni fayyadamuu barbaadan namoonni bitachuu barbaadanis naannaa barbaadan jiraatanii namoonni jireenyaan iddoo kana jiraachuun barbaada. Lafti kun naa bitamuu qaba bitachuun barbaada. Nuu bitaayii warroonni jettan isa dhugaa ta'e isa qulqullummaa qabu karaa dhugaa rabbii walitti nama hin buufneen sinii bitanaa siniin jedhaa. Akka carraa ta'e guyyaa irraa lafa hojii hin deemne naannaa manaan jira. Saniifan mee maal hojjechuun qabaa? Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keenya namoonni nu jaalatan jiru. Namoonni nu jibbanis jiru. Namoonni nu jaalatan saniif immoo waan gaarii dhiyeessuu qabna jedhee tanan isa kanaaf gara viidiyoo kana waraabuutiitti dhufe. Kanaaf namoonni fayyadamuu barbaadan fayyadamaa bitadhaa. Gatiin illee baay'ee waan nama miidhu miti. Kun immoo karaanis kan kennamee jirudha. Fuuldurri isin argitan kun immoo naannaa karaan meetira 8
jarbaan tokko ol garagara kun immoo gaggaragara kuni fakkeenyaaf amma asii manatu jira fakkeenyaaf kuni mana kunis bitameeti jechuudha. Inni kuni mana waan ta'eef kanammoo kunis mannu asiinis mana jira. Fuuldura axrii kanaatiin immoo karaatu jira. Karaa guddaanis osoo hin taane karaan namni ittiin beekalu abbichi lafaa kutee jarbaa tokko gaggalabaxee isinii gala jechuudha. Haalli waan inni jechuu barbaade gara tokko ol galabaxee gara tokko immoo gaggaragalchee jarbaa manni gurguddaa lamaa walitti kennanii fuuldura manichaa fuulduratti ba'uu saniin karaa kennama gara duuban namichi sunis immoo gara ba'uunis karaa kennama. Jara lachuuf karaa kennama jechuudha. Meetira 8 meetira 6 xiqqaate meetira 6 jechuudha. Bakka karaa nama jiru kunniin isa xiqqaate meetira 6 kun meetira 8. Kanaaf namoonni bitachuu barbaadan warroonni jiraata naannoo kanaa taatan fakkeenyaaf immoo kan immoo ijoolleen biyyaa hambaa jirtan maaliif qarshii keessan bakka hin taane irrattis badaa jira birrii waan ta'eef waan kanarra oole immoo gaafa biraa gurguruus gaafa barbaadde tarraftee gurgurtaa. Kanaaf namoonni fayyadamuu barbaadan fayyadamuu dandeessanii isiniin jechuu jaalannaa. Namoota baay'eedhaaf lafa bitaa hin jiran maaliif namoonni baay'een lafa bitachaa jiru kara keenyatiin jechuudha. Maaliif manas bitachaa jiru lafas bitachaa jiru maaliif anis bitadheen galee waan ta'eef nutis bitannee galee waan ta'eef akkuma nu bitannee galee kan ammoo namni biraatillee bita. Fakkeenyaaf kan biraallee binnee kan jiru jira lafti duwwaan jechuudha. Kan irratti hin ijaaramin kan akkanumatti ta'aa jiru. Maaliif fayyadamuu qaba bakka fakkeenyaaf lafa sana iddoo gurgurame yeroo sanitti 2013 lafti bitame 1,160 lafti bitame har'a naannoo 500 waamaa jirra. Kanaaf har'a immoo 450 bittee waggaa irraa ammoo naannoo qarshii miliyoona tokko naannaa kanatti gurguruu dandeessa. Waggaa iyyuu guutuu baachuu dandeessa. Naannoo 5 yookaan haga 6 jidduu kana keessattis naannoo miliyoona tokkotti gurguruu dandeessa jechuudha. Maaliif birriitu baratu deemaa jira malee birriin bakka san taa'an jiru deemaa jira waan ta'eef kanaaf namoonni fayyadamuu barbaadan fayyadamuu dandeechuu isiniin jira. Gara keessattiinis namoonni na dubbisuu barbaadan na dubbisuu dandeechuu. Akkasuma immoo gara wantiitiinis namoonni na dubbisuu barbaadan na dubbisuu dandeechuu. Akkasuma immoo viidiyoo keenya ofii keessanii qofa laaltanii isoo iddoo hin taane namoota biraatiif illee dabarsitanii walii qoqqoodanii sheeroolii gootanii akka namoonni lafa bitachuu barbaadan lafa kana akka bitatan kabajaadhaan isin gaafachuun barbaada. Akkasuma immoo ani dhugaa waaqee isiniin jira namoonni baay'een waan gaarii namoonni yaadan jirtu. Namoonni immoo akkasuma jechuun amalli namaa gargari. Mana tokko keessatti haati takka nama 5 deesse namni 5 tokko jechuun hin dandeenyu. Nuti immoo ilmaan Oromoo nama baay'eedha waan ta'eef nama hundaan amala kabbadaan qabu latammaa qabaachuu dide jechuu koo miti. Namni hundi amalli namaa gargar waan ta'eef amala namoota gargaraa kanas immoo akkuma gargara taate haati hin dandeechi mitire. Dacheen teenya hin dandeechi. Dacheen Oromiyaadha. Nutis ol danda'uu qabna waan ta'eef namoonni fayyadamuu dandeessan fakkeenyaaf lafti kun amma guyyaa har'aatti viidiyoon kun isin bira ga'a jedheen abdii qaba. Viidiyoon kana akkuma isin bira ga'een walii daddabarsitanii namoonni guyyaa boruu bilbiltanii fakkeenyaaf amma namoonni wayii akka carraa ta'anii gara biraatii bilbilanii mana san namatu irra jira. Naa bilbilanii namni sun nama ofitti aanutu wayyaadha waan ta'eef nama keeti nama hundinuu nama keenya ta'ee akkuma san immoo namni naannoo keetitti dhalatee guddate nama wajjin dhalattee guddate tokko xiqqoo hamma wayii hamma guddaas ta'uu baatu nama kan walis dabarsuu baattu hamma wayii eega dafeesitti dhiyaatee nama saniif waasan bituu wayya jennee kaaree 325 naannaa qarshii 850 viidiyoo sana argitanii turtanii bitattee jirti jechuudha. Micoon carra qabeettidha. Manni biraa immoo akka carraa ta'e saniin duratti micoo san carraa tokkotti jala darbee ture. Manni wayii luukii 53 akkas naannaa kana Elisheeppiidhaan ijaarame viidiyoo isaa san durallee isiniif hojjedheetiin ture. Naannaa qarshii 750 bitame manni sun dallaalli kan seene jechuudha. Dallaala seene mana sananii akka carraa ta'etillee micoo amma mana 800 bittee tanaaf bituu yaade namni biraa jidduudhaan seenee viidiyoo anaa irratti hojjetee jiru namni biraa jidduudhaan seenee 750 dallaalli 800 gurgurame manni 50 dallaaltonni nyaatanii 750 namicha harka ga'ee wantoonni akkanaa kun jira. Kanaaf immoo waan dallaala hin qabne waan ifaan bilisa jiru waan dhugaadhaan jiru namni itti fayyadamee yoo wajjin jiraanne bareedaadha. Barreessi baraa akkanaa kana waan ta'eef jaalalumaaf yookaan immoo kabajumaan wajjin jiraannee waan jiru waan argame yaa'u Oromoon waan qabu walii qoodee waan hin jirre immoo walitti himaa waan jiru akkuma jirutti
waliin qoodaa waliin fayyadama waan ta'eef kanaaf namoonni fayyadamuu barbaadan fayyadamaa bitadhaadhaa isiniin jedhaa. Kanaaf kana fakkaataa lafeen itti ijaaramanii jiran kanniini xaxiriin itti xaxiramanii jiran kun hundi isaatu kan bitamee jirudha. Kanaaf as keessa immoo akka carraa ta'ee namoonni humni isaanii ijaaruu hin dandeenye namoonni gurgurachuu barbaadan waan jiraniif asin immoo manneen kun naannoo 300 maaliin kanaan bitame waan ta'eef inni immoo dirqama namni tokko birrii baankii yoo galfate birrii sun dhala qabdi miti baankii yoo ta'e jire waa wayii ture yoo ta'e dhala qabdi miti kanaaf naannoo qarshii 180 yookaan haga 200 namichi kun atarrafaa jira jechuudha. Kanaaf isinis oddoo taatanii akkasuma tirfaamaa taatu waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan fayyadamuu dandeessu isiniin jedhaa. Isa kana fakkaata. Viidiyoo kana ilaaltanii dhiisuu yoo ta'an sheer koompiliitii duutti gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Lafaan bakka jirtanitti nageenyi keenya gaarreniif laggeen jiru hundamaayyuu qaxxaamuree simbiraan ga'u isiniin jechuun barbaada. Kanaaf ani mucaa keessan qacalee Kaasu Shoon jedhamaa hin beektu namoonni baay'eenii. Kanaaf viidiyoo kiyya kana immoo dhugaa baay'ee namoonni baay'een yaada baay'ee nu kennaa jirtanii horaa bulaa deebanaa sinan jaaladha. Dhugaa waaqayyoo warroonni biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis sinan jaaladha. Laffeen amma jiran kun yaamichi hamma qarshii 500tti waamamaa jira. 480 haga 450tiin bitamuu lafee hin danda'udha jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana namni tokko nama lamaaf namni lama immoo akkasuma waliif sheer koompiliitii gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Viidiyoo biraatiinis walitti deebi'uu hin dandeenya. Namni mana barbaannas yoo kan jiraattan mana barbaanna jettanii namoonni nu dubbistanis yoo kan jiraattan ta'e manneen baay'eetu jira. Kanaaf isinitti agarsiisuu dandeenya. Sinan laalchisaa viidiyoo irratti isin hojjechuu hin danda'a. Mana barbaanna namoonni jettan immoo koomentii naa barreessaa. Sinan jaaladha. Viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a. Garuu fuula koo arguu hin dandeenye na beektu waan ta'eef kophaan jira akka carraa ta'e intinii qabadhee hin baane harkaan deemee waraabaa jira waan ta'eef kanaaf sinan jaaladha fayyaa ta'a.